Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Raadiyoon Sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Kun sagantaa keenya amajjii 18 bara 2016 akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Har'a qophiilee hundee fi Oromiyaa Insaayit qabna. Dassuu hundeen har'aa maal irratti xiyyeeffata? Guyyaa waraana bilisummaa Oromoo biyya Jarmanii magaalaa Nuurunberg keessatti bakka Oromoonni gara 3,000 ta'an argamanitti bifa ho'aatiin kabajamee oole. Gaafa amajjii 9 qophii hundeetiin kana ilaaluuf deemna. Qopheessaan sagantaa Oromiyaa Insaayit Alii Galatoommoo dhimma haala yeroo Oromiyaa irratti qophii xiyyeeffate qaba. Ankan isin keessummeessu Lalisee Udaajooti amma gara oduutti isin dabarsa. Akka moltan oduu isaati kanaaf qabnu sin dhageessisaa Hannaa Basaawaa jiraate. Ilmaan Oromoo 6 amajjii 17 bara 2016 mi'eessootti ajjeefaman keessaa 2 isaanii boolla tokkotti awwaalaman. Sirna awwaalcha Yaasiin Abdallaa fi Abdallaa Muhammad guyyuma tokko boolla tokkotti raawwatame. Maatii wareegamtootaas akka himanitti jaallan lameen kaayyoo tokkoof waan wareegamaniif boolla tokkotti akka awwaalaman walii galame. Diddaa fi mormii uummata Harargee lixaa mi'eessoo keessatti ilmaan Oromoo 6 rasaasaan ajjeefame. Isaanis Yaasiin Abdallaa, Abdallaa Hasan, Musaa Hasan, Abdullaa Kiim akkasumas Ahmadii fi kan maqaan isaa hin eeramne. Kanneen wareegaman keessa mucaan tokko rasaasa 22 tumamee erga du'ee boodallee irra deddeebi'amee rasaasaan rukutamuun gabaafamee jira. Hawaasni Oromoo Awustiraaliyaa Melbourne keessa jiraatan dilbata kaleessaa guyyaa waraana bilisummaa Oromoo yaadatan. Yaadannoo waraana bilisummaa Oromoo amajjii 17 bara 2016 godhame irratti waraana bilisummaa Oromoof qeerroo bilisummaa gargaaruuf waadaa galameera. Walgahii guyyaa oboo kanarratti hooggantoonni qabsoo Oromoo argamuun diddaa fi falmaa uummata Oromoo amma deemaa jiru akkamiin akka galii isaatiin ga'an uummataaf ibsaniiru. Ibsa isaanii keessattis uummata Oromoo wal ta'ee tarkaanfii fudhatuu fi hojii hojjetu jabeessu akka qabu dhaaman. Hawaasni Oromoo biyya hambaa sagalee uummata biyya keessaa ta'uu fi deeggarsa maallaqaa gumaachuun cinattis beekumsaaf dandeettii qabaniin hojiilee qabsoo fardeessan irratti akka bobba'an dhaamsi darbee jira. Uummata Oromoo saganticha irratti hirmaatanis qabeenya isaanii hunda walitti qindeessanii falmaa Oromoo jabeessuu fi umurii diinaa gabaabsuu irratti walii galaniiru. Woboon hidhatee jabaatu malee diinni kufuu waan hin dandeenyeef woboo hidhachiisuu fi jabeessuun gaaffii yerooti. Uummata Oromoo qabsoo karaa nagaa gaggeessaa jiraatus nagaan Oromoo dhufuu amansiisaa miti. Kanaaf hidhannoo qabsoo eegalame jabeessuu waan mariif dhiyaatu miti. Mariif yaadannoo kanarraa cuunfaan yaadaa fudhatames yeroon kun yeroo hojii qabsoo tumsanii bara bilisummaa itti dhiyeessan ta'uusaati. Haaluma wal fakkaatuun dubartoonni Oromoo Melbourne keessa jiraatan amajjii 16 walitti dhufuun waraana bilisummaa Oromoof qeerroo bilisummaaf gumaata godhan. Dubartoonni kunneen sirna madda galii walitti qabuu kanarratti ergaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaarraa isaaniif dhiyaate daawwataniiru. Sana booda marii godhaniin sagalee takkaan woboo bira akka dhaabbatan murteessan. Wayituma kanattis maallaqa gargaarsa woboof qeerroodhaaf oolu walitti buusaniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo halkaniif guyyaa qorraaf daggala keessa ciisee bilisummaa uummata Oromoof wareega olaanaa baasaa jiruufis kabaja guddaa akka qaban dubartoonni Oromoo Melbourne ibsaniiru. Yeroo haati Oromoo bo'aa jirtu kanatti imimmaan haadha Oromoo kan qoorsu woboodha. Kana waan ta'eef namni hunduu karaa hundaan woboo bira dhaabbachuu qaba. Haaluma wal fakkaatuun hawaasni Oromoo qabsoo isaa jabeessuun bilisummaa Oromoo akka galmaan ga'u artist Saaliyaa Saamii hubachiifte. Saaliyaan kana kan hubachiifte guyyaa waraana bilisummaa Oromoo biyya Kanaadaatti barana kabajame irratti muuxannoo biyya keessatti argitee deebite hawaasa Oromoof wayita qooddetti ture. Namni Oromoo miliyoonni dhibbuun harkuma qunnaa guyyaa takka lataa ta'ee biyya jiru yoo akkatti itti deeme makiinaa agaazii sanumta ittuu wali deebisa. Uummata Oromoo raayyaa waggaa 400 oliif Oromoof Oromiyaa irraa addaan citanii turan keessatti argamuun sirbaa fi dookumeentarii akka qopheessiteemtee jirti. Dookumeentarichis akka qophaa'ee xumurameen gurgurtaaf kan ooluu fi galiin achirraa argamu warraaqsa qeerroof akka oolu dubbattee jirti. Akkuma abbootiin keenya diina Oromoo cabsanii ofirraa deebisuu irratti qabsoo gaggeessaa turanitti dhaloota ammaas yeroon itti raajii hojjechuuf jiru dhiyaachuusaa ragaa baateetti. Hiriira baay'ee mirga keenya kabachiisuudhaaf qophaa'aa jirraa jechaa jira jechuudha malee raayyaa. Artist Saaliyaan akka dhaamtetti hawaasni Oromoo biyya hambaa keessa jiraatus diina Oromiyaa irraa kaasuuf kaka'umsa guddaa fi haaraa horachuudhaan
ka'uu barbaachisa. Dhumarrattis wayyaaneen barattoota yuunivarsiitii hunda boqonnaa simisteera kanarratti ji'a tokkoof walgahii waamuufi oduun nu gahee akka ibsutti walgahiin kun ilaalcha barattootaa cabsuuf kan akeekame. Sababa kanaafis boqonnaa haga ji'a lamaatti dheerachuu akka malullee tilmaamameera. Walgahiin kun warra barumsarra jiranis akka dabalatu beekameera. Oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanumaa qophii keenya fi waliin nagaan nu tura. Qophii hundee. Guyyaa waraana bilisummaa Oromoo biyya Jarmanii magaalaa Nuuremberg keessatti bakka Oromoonni gara 3,000 ta'an argamanitti bifa ho'aatiin kabajamee oole. Gaafa amajjii 9 qophii hundeetiin kana ilaaluuf deemna. Achirratti namoota argaman keessaa tokko Dr. Alamaayyoo Birruudha. Haasaa isaan godhan keessatti Oromoon akkas baay'atee bahuun kun wanta lama natti agarsiisa jedhan achirratti. Suci kopaa kan ta'e humna akkasii argee hin beeku. Waan argee kuni akka lamatti hiikkachuu danda'ama. Gam tokkoon akka gaariitti, gam tokkoon akka gadheetti. Biyya keenya keessaa buqqaa akka jirru yeroo gabaabaa keessatti Eertiraa hambiraa ta'uuf akka adeemnu biyya kanatti mul'ataa jechuudha. Yeroo gabaabaa dhufuu keessatti lakkoofsi kun harka meeqa kan nuuf deebi'uun argu gadda yaaddoo natti dhaga'ama karaati. Karaa biraa immoo Oromoon baay'eedhaan hirooti gara fuulduraatti Oromiyaan haa ta'u inni ba'ee kun inni diidee jiru kun beekumsa dabalatee qabeenya godhatee biyya isaa deebee hoo yaadee mootummaa sanaaf ibidda miila jalaatti boba'u ta'uu danda'a jedhee abdadha. Kanaaf humna ta'ee uummata isa nu cunqursaa jiru kan buqqisuudhaaf mala itti malee bilisummaa isaa gonfachuudhaaf sin arguun koo humna kana jajjabeessa isa umurii gosa dulloomallee deebee akka ijoollummaan natti dhaga'amu na godha. Maaliif sin keessattan jiraadha. Isani keessa ture itti fuuftuu jedheen fudhadha. Qabsoo asitti sibiilaan hin adeemsisnu. Waan hamaa balaarra geessuu hin dandeenyu. Isa biyya keessaa socho'u garuu ibidda isaa itti bobeessuu dandeenya jedhee sabda. Horii keenyaan, beekumsa keenyaan, gurmuu keenyaan, tokkummaa keenya akkasii argisiisuudhaan isa rafe leenca rafe sana kaasuu dandeenya. Kanaaf abdiin natti dhaga'ama. Qophii adda addaa dhiyaate keessa haa isaan akkas jedhus mana keessaa dhiyaatee ture. Diina harka jala qabanii kadhatanii hin kadhatan. Eenyutiidha? Nutiidha. Dhaabni keenya eenyuuni? Abaayoon. Waraanni bilisummaa Oromoo eenyuun lola? Nuuf lola. Eenyu bira dhaabata? Nutu bira dhaabata. Faffaca'is bibitinaa'uun nuga. Yoo naachi ufbeeyin eenyutuun bilisummaa akkanatti qeeboonne haraaraan bilisummaa nufitee jirti. Qubneenati. Warri kanaan dura osoo bilisummaa qeebotu dhume namarraa kuun hidhatu dhume kuun qaamaa miidhamee kuun biyyaa baanee bishaanitti dhumne bineensi nu nyaatee inni cooma nyaadha jedha nuti dhagaa isaa falannaa hin falan biyya keenya irratti eenyutu mormata nuti mormata mormatu eenyuutu eenna qabsoomaa nurraa jilbiifamee lanu yeroo akkanatti dargaggeessi kun alayaare Oromiyaa inni bilisoomsa kan guddoo keenya kakkanatti bultoonni jabbutaniitu deemee hidhataa nuti hidhata keessa keenyatti ofitti deemine ofitti himuu qabna. Oromoon kontiraata namarraa fuudhee yookaan Oromoorraa anatu si bilisoomsa gaafa
isi bilisomse maala kana kan ta yene la gira mit akuma ke le mo dalche ungate mana wa ke si chise firash gari ni chisun dama barbar enu bala ni chis enu muga ke sanir oso sanyi ni nabi oso magani satu sinani sambil mesin umajir Macamo ada kana bani akasire tu wonje ala baba materi sine wa bi so no se ajir kana wobon haka kullallu wobon ulillu taaba ke nabi na banna ni na banna ni kan garra abenne ke ni masla taaba ke ni tinchawesina hoda ba ke ni tinchawesita sabbi le kuno wan kamdari warana dibisu nuko famiti oromon chichimo nukala chichimo biyagrati Australia furda Minnesota furda warna Saudi Arabia furda wan kale sesani dijira Quran kale nengenda walajar bara baranuti rafi namaki ayo kasama itakaka girichena ayo kasama bara itachuma rafna dini akwa ngene hawa ngene service ada imam radwan, manhudul radwan, doktor radwan, basisa radwan. Wari sahabat servisi. Yang mana sahabat ada apa? Mana kena sahabat mereka? Mana kena tifati mereka? Mana kena mereka? Wama beri apa? Wama kena beri apa? Wama kena beri apa? Kena wama ni hidup. Kami nak kena nikah. Lupa kena nikah. Cipta panen mana? Wajana berapa? Yuuroo gara 13,000 olii waraana bilisummaa Oromoof walitti qabani gaafuma kana. Waan kana irratti barreessaa tokkummaa barattoota Oromoo damee Jarmanii obbo Olii Qarabbirraan haala isaa gaafadhe. Namni nama hedduudha, nama kumatamaan lakkaa'amuuti oliidha kan irratti argame. Galma guddaa nuti qabanne irratti namni iddoo taa'u dhabee itti naannee dhaabbachaa ture. Inni kaanillee bakkee akka dhaabbatuttidha. Galma nuti qabanne illee isaatii ol humna keenyaati oltu dhufe. Oromoonni Jarmanii inni tokkoffaan yeroo dheeraaf irratti hojjetamee sagantaa siyaasaa adda bilisummaa Oromoo kana waltajjii adda addaa irratti baatii dabalamaan baatiin kan gaggeeffamu jira. Damee Baayirii fi damee Heesen keessatti yerootti waltajjiin ni jiraata karaa tokkummaa barattoota Oromoo Jarmanii. Sanarraa kan ka'e uummata dadammaqsuu, hawaasa dadammaqsuutiin irratti hojjetamee jira. Lammataa booyyuu haalli qabsoo biyya keessaatii qeerroon gaggeessaa jiruu fi waraanni adda bilisummaa Oromoos kallattii adda addaan wanna gochaa jiru suni uummanni quba waan qabuuf kana tumsa gochuu fi baay'inaan irratti argame. Horii guddaa argattanii jedhan dhugaadha? Qarshii guddaatu argame. Kunillee gahaa miti. Kanaa olii uummanni as keessa jiru, humni as keessa jiru kanaa olii kuni gahaa miti. Fuulduratti itti fufuu qaba. Dachaa kanaan tumsi ta'uu qaba ka jedhudha. Horii guddaa kan argamellee. Horii sana maal gootu gaa? Horiin suni hawaasa guyyaa sana dhufe irraatii caalbaasin adda addaa jira. Kennaan waraana bilisummaa Oromoof jedhamee uummanni kenne jira. Walumaa gala gara qarshii yuuroo 11,534 saantima 44ti. Akkasumas tokkummaa barattoota Oromoo naannoo Heesen keessa jiranii qarshii 1,000 kan isaan tumsanii yuuroo 1,000 jechuudha. Akkasuma damee Baayiris immoo yuuroo 1,000 walii gala yuuroo 13,534 fi saantima 44. Dhimma qarshii kanarrattis tokkummaan barattoota Oromoo Jarmanii koreen hojii gaggeessituu fi koreen dameelee lamaanii gaafa 13 Firaankifaart Jarman keessatti walitti dhufuun dhimma qarshii kanarratti wal mari'achuun kallattiin qarshiin kun gara qabsoo bilisummaa Oromoo kan waboo bira akka nuuf deemu murteessanii qarshiin kun kallattiin gara isaanitti darbee jira jechuudha. Jarmaniin amma akka maqaa duriitti deebi'uuf deema jechuudha moo akkam? Egaa Jarmaniin akka maqaa duriitti deebi'uu qaba. Qeerroo keessatti muuxannoo qabsoo qabu. Qabsoo keessaatii dhufanii fincila diddaa gabrummaa keessaatii ijoollee hedduudha. Yuunivarsiitii keessaa namoota hedduu barattoota hedduu muuxannoo adda addaa qabu. Laalaa wayyaaneen ammarra geessistu kanas waan sirriitti hubatanii fi qabsoo kana sirnaan gadi dhaabuuf kallattii adda addaan irratti carraaqaa jiru. Akka duriitti deebi'ee gadi dhaabbataa ka jedhu abdiis qabna, hawwiis qabna gaa. Biyyi keenya amma mootummaatiin otoo hin taane humna waraanaatiin bulaa jirti. Humna waraanaatiin kan bulu immoo
immoo waraanaan malee tolaan ofirraa kaasuu waan hin danda'amneef waraana qabnu sana cimsachuu qabna, humna wayyaaneen qabdu qabaachuu qabna isa jedhuun dhaamsa koo dabarfachuu barbaada. Tole, barreessaa tokkummaa barattoota Oromoo damee Jarmanii guddaa galatoomii oliiqaa fayyaa ta'e ulfaadha. Hayyee isinillee galatoomaa jiraadha. Dhaggeeffattoota keenya qophii hundee keenya har'aa kanumaan xumurreerra waan nu caqasaniif horaa bulaa an Dassuu Duulaati. This is Oromo Voice Radio English program. Oromo Voice Radio is broadcasting to Oromia at 16-meter band or 17,850 kilohertz or on oromovoice.org website. OVR broadcasts Oromia Insight program every Monday for 15 minutes at 7:15 p.m. Oromia local time. Welcome to Oromia Insight program. Welcome to Oromia Insight. My name is Ali Galato. Our guest today is Eferta Opsa from New York. There is a rally in New York in front of United Nations about Oromo protest. Welcome, Eferta. Thank you. What is this rally about? Well, this rally is about pretty much the Oromo protests that are happening back home as a result of the Addis Ababa master plan, but also more about the general marginalization of the Oromo people in the economic and political spheres of influence. What we were trying to communicate was the fact that there was an ongoing injustice in Ethiopia that's being done against the Oromo people that pretty much kind of boiled over as a result of this Addis Ababa master plan that is trying to pretty much take over Oromo land by forced eviction. How many people turn up to the rally? I would say, as a conservative estimate, I would say about 200 to 250 people, but I'm pretty sure others would say that there were more. So what people actually saying? What do you have when you actually do the rally? What is your message? What you've been saying? Well, a lot of our chants had to do with communicating the fact that the Ethiopian regime was torturing and murdering young kids that had legitimate concerns that need to be heard out loud by the government. And we were also chanting things such as Oromia is not for sale, and also trying to communicate the many injustices being committed against Oromo students in Ethiopia currently. So why are you doing this rally? Well, I feel like it is my civic duty as an Oromo person and as a person that is in a place where I can get my voice heard. A lot of Oromo kids in Ethiopia currently in school are being silenced for raising legitimate questions and trying to air their concerns in a civilized manner. And so I believe that it's my duty as a person that's living in a country where I can communicate my concerns out loud to take up their concerns and also communicate it to the world. So is there any response? Who you actually, do you talk to any authority or anyone who actually you target? For me, as an attendant, I wasn't responsible for talking to any person of authority from the United Nations. What I did get to speak to was a group of people that were model UN students that came. We were handing out flyers. We were communicating to students that came for a program at the United Nations, and to their professors as well. And we were communicating to them, comparing our Oromo struggle and what's going on in Ethiopia as a result of the Addis Ababa Master Plan, and providing a comparison akin to what's going on, what happened to West Bank and Gaza, and trying to provide kind of like a comparison that illustrated what's going on in Oromia currently. Well, what do you think will come out of this kind of demonstration? Well, I
I believe that this kind of demonstration mainly communicates to our brothers and sisters back home that we do hear them, we understand their concerns, and that we stand with them. I also believe that this is only one of the ways that we can voice our concerns here in the United States or anywhere in the world. Actually, our community here, in addition to doing these demonstrations and protests in such places as the United Nations and the United States State Department, we are also trying to communicate our concerns with our representatives in Congress and in the Senate. I know a lot of religious leaders are also trying to do that and meeting with their senators and Congress people one-to-one and communicating to them what is going on in Ethiopia and what the aid money that the United States sends over to Ethiopia is actually getting accomplished. The people are just from New York, or they actually come from other states as well? Well, I came from Washington, D.C. There was 6 buses full of people that came from Washington, D.C. I know there are other people that came from places such as Pennsylvania, also nearby Ohio, I believe, and also people from New York as well. So it's kind of like an East Coast gathering of Oromos at the United Nations headquarters. So it must be very chilly, cold there in New York, or is it? How was the weather? It was actually frigid. It was just frigid cold, but everybody showed up. Everybody was bundled up, and everybody was ready to go, fired up. We had our cups of coffee, but we were just ready to, air out the concerns. This is the least we can do. Temperature, weather is nothing. Our brothers and sisters are dying back home to preserve their rights and to preserve the land that we call home. This is the least we can do. So you mentioned that you actually people's actually distributing leaflet, pamphlet. How many is it? Did you distribute a lot of pamphlets, or what that pamphlet actually contain? First and foremost, I think what's important is that it had our hashtag Oromo Protest, which is kind of like the gateway to many venues, like social media venues, as well as websites that will be able to further communicate what's going on in Ethiopia. Also, we also had other things such as, addresses, kind of like highlights of what the Oromo struggle is about and what the Addis Ababa Master Plan was about on the pamphlet. And I think we passed out several hundred copies because we had a lot of passers-by that worked in the UN, as well as passers-by that are, New Yorkers or students or professors. So what's the mood like among the protesters? The mood is very collaborative. We're very encouraged. I'm sure that when we go home, we will, continue the struggle with refreshed and renewed hearts. It's very encouraged and very friendly atmosphere. So this kind of rally is scheduled for other time or just one-off? Well, there were other rallies that happened in Washington, D.C., at the White House, at the State Department. There have been several protests that were organized by the Oromo community and also by political organizations. I think the turnout to all of them was tremendous, and a lot of things were communicated to our politicians and our statesmen. We also, as I mentioned earlier, in addition to protesting, do make an effort to communicate to our representatives as a voting bloc, because we want to influence the policy decisions that our representatives make when it affects when it affects the funding that is going to go to Ethiopia. So the message coming from the State Department saying the Ethiopians should actually have a meaningful dialogue. Is it enough for what's happening? Honestly, I don't think it's enough. I think there needs to be more than just dialogue happening. I think that we need action to happen, but I think this is a good place to start, where we're getting our voices heard and we're getting, the issues to be back on the table and not just discarded. So I think this is a great start, but I definitely don't think this is the ultimate result that we are looking for.
So they're actually saying that the master plan is stopped. Do you have any comment on that? Again, as I mentioned earlier, I think that the master plan is just one thing that, one method of trying to do the land grabbing and evicting Oromo farmers, and just only one method of trying to enact that. And just because the master plan as a plan was canceled doesn't mean the mentality of the governing regime has changed. It also doesn't mean that they are not, effectively evicting Oromo farmers as we speak. It just means that that plan was scrapped. And so I think the struggle should continue, and I think the underlying issue of Oromo marginalization in the economic and political sphere is also still there, and I think that should be addressed as well. Are there any media in your rally? There were, I believe, a couple of Ethiopian media personnel over there. In addition, we also had media from the UN photographers, UN videographers that were there recording the event as well. Well, are there other things apart from rally in your area that the Oromos are doing? Like in London, they actually went out to stay there for 3 nights, protesting. Yes. So in addition to rallies, we've also held candlelight vigils. We've also had our respective Oromo communities carry out a petition signing event where, anyone can show up in a certain amount of time and sign petitions to be sent to our local senators and representatives. We held events to do that. We also, I believe, are holding fundraisers to raise funds for to contribute to the struggle back home. It's really nice to have you, Iferta Opse, from New York about Oromo Rally in New York. Thank you very much for taking your time and speak to Oromia Inside. Likewise, my pleasure. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's an all that Peter is gold. Half the story had never been told. So now you see the light. Hey, stand up for your right. Come on, get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Most people think great God will come from the sky, take away everything and make everybody feel high. But if you know what life is worth, you will look for yours on your earth. And now you see